Caayaa jijjiirama gaarii raahaa irraa argatanii gaddisaa itti misoomu namni hin beeyne baratuuni durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nurul imaanii durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nurul imaanii caayaa jijjiirama gaarii raahaa irraa argatanii gaddisaa itti misoomu namni hin beeyne baratuuni durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nurul imaanii durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nurul imaanii bismillah jechuun eegallaa maqaa rabbii aalamaati alhamdulillahi jechuun deemna gara fuulduraatti nagaaf raaxmanni haa bu'u guyyuu ergamaa isaarratti halkanii fi guyyaa hundaa sakandii fi daqiiqatti eegaa rabbiitii isaa fi dursitee teenya jaalalti jiruu jalqabarraa kaasee hamma guyyaa dhumaatti jireenyi nama islaamaa rabbii isaatiif jecha taate rabbiif jecha yoo jiraata tolti jireenyi namaati rabbiif jecha yoo jiraata tolti jireenyi namaati sagantaa barnoota kennuuf yeroo teetirraa arjumte jijjiiramni dhugaa yoomuu diiniin argamu hubatte atuu eeybaatu si malaa milkaa'ii yoomuu gammadi barsiisaa qur'aana rabbii yaa ustaaz Khadiir Muhammadi atuu eeybaatu si malaa milkaa'ii yoomuu gammadi barsiisaa qur'aana rabbii yaa ustaaz Khadiir Muhammadi caayaa jijjiirama gaarii raahaa irraa argatanii gaddisaa itti misoomu namni hin beeyne baratuuni durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nurul imaanii durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nurul imaanii qur'aana rabbii hubachuun milkaa'uu nama dhihaata dhihana ruuxii nuuf kennaa akkala kana hiraata qaamni namaa nyaata dhabee fakkeef akkamiin jiraata akkasuma qalbiin namaa isarraa soora argata namni qalbii isaa tiifatu yoom qur'aanarraa fagaata akkuma barataa itti lafa ibarata eeba khatmi irra gahuun rabbiifis galcha galata itti aansu waan hin beeynes ilmi diinsaa dabalata itti aansu waan hin beeynes ilmi shaari'aa barata caayaa jijjiirama gaarii raahaa irraa argatanii gaddisaa itti misoomu namni hin beeyne baratuuni durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nurul imaanii durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nurul imaanii barataa qur'aanul kariim aybisaa akkam bareddi baga guyyaa irraa geesse nuti siin jannaa gammadi siin baanaa hin dagatini yaa diinoo abdu samadi karaa jannataa si geessu karaa jannataa si geessu qabdee gaadhinni siin daandii siifaa taasisuu siin jannaa khatmii ta'e bu'aa qabeessa tan milkii isii agartu tan faana toltu eeybisa waan ati feetu si beeka waan jiruu qalbii tee keessa siifaa taasisuu gaarii waan eesillee gammachiisa
sifatasi sugariwan eessillee gaggammachiisa sagantaa barnoota kennuuf yeroo teetirraa arjumte jijjiiramni dhugaa yoomuu diiniin argamu hubatte atuu eeybaatu si malaa milkaa'ii yoomuu gammade barsiisa qur'aana rabbii yaa ustaaz Khadiir Muhammadi atuu eeybaatu si malaa milkaa'ii yoomuu gammade barsiisa qur'aana rabbii yaa ustaaz Khadiir Muhammadi caayaa jijjiirama gaarii raahaa irraa argatanii gaddisaa itti misoomoo namni hin beeyne baratuuni durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nuurul iimaanii durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nuurul iimaanii diinoo abduu samad dhaamsi yaanni keeysa isaa qabdu akkas jetti na fakkaatti qalbiin tiyya hoggaa yaaddu akka barsiisa khoobiraan galatoo minnaa dhaqqabdu galanni barsiisa khiyyaa kun akkaan na bira jabdu galatoo miyaa barsiisaa galanni keeysan bar hedduu argadhu diif duuniyaa waan qalbiin teetti gammaddu barattuu khasniyaa Mahmad gumaachi isii waan jabdu sarfiraa isii si goote galatoomi jennaan hedduu hadiyyaa siif qopheessite galatoomi jennaan hedduu barattuu khasniyaa Mahmad gumaachi isii waan jabdu sagantaa barnoota kennuuf yeroo teetirraa arjumte jijjiiramni dhugaa yoomuu diiniin argamu hubatte atuu eeybaatu si malaa milkaa'ii yoomuu gammade barsiisa qur'aana rabbii yaa ustaaz Khadiir Muhammadi atuu eeybaatu si malaa milkaa'ii yoomuu gammade barsiisa qur'aana rabbii yaa ustaaz Khadiir Muhammadi caayaa jijjiirama gaarii raahaa irraa argatanii gaddisaa itti misoomoo namni hin beeyne baratuuni durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nuurul iimaanii durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nuurul iimaanii caayaa jijjiirama gaarii raahaa irraa argatanii gaddisaa itti misoomoo namni hin beeyne baratuuni durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni nuurul iimaanii durummaa beekumsaan dhuftu argachuuf asii maddini dhalootaaf qur'aana raabsaa markazni